kophaa kiyyatti paartiin dhaabee dhufu jira. Yoo jaalatan na deeggara. Yoo na deeggartan karaa bilisummaa isin keessaa ni beeytanii miti. Ogummaa takka bilisummaa. Wanni asiin deeme achiin deeme hin jiru guys. Goonee sama bilisummaa finna. Mana dhiisaan diyyaabu wanni hin deeggaru hin jiru. Warri hin deeggaru usee jira maal hin deeggaramee jira keenya. Duraan nama sossoo'u nama hojjetu deeggarra. Warri sossoo'uu hin jiru. Waa hedduu na naasoo'isinaa. Warri sossoo'uu hin jiru. Warri dubbatuu hin jiru. Kan deeggaru sunu usee maal deeggararee ifuman deeggaraanii amma isaa kanatti. Baqqaan akka Oromootti hin dhaabbadhee jira guys. Akka Oromootti. Saa uummanni kiyya miidhamee gabbee uummata kiyyaaf isiniif hin jira jechuu. Dhumattee baqqaa. Mana maaragii hin danda'an. Wata kan deeggaru dhumatti. Amma dadhabeen jira hedduu deeggaree. Kan bilisummaa Oromootiin fide hunda hin deeggaran. Hunda. Karaa kanaan bilisoomna hayyee sirriidha. Karaa kanaan deemna hayyee sirriidha malee takka wanni mormus hin jiru. Wanni fuula dura dhaabbadus hin jiru. Dhumattee dubbiin akki amma itti dhaabbachuu qabnu akka Oromootti. Akka Oromootti dhumattee. Baqa. Qawwee biti bosona seeni. Ati bosona seeni deemti. Ati qawwee qabadhu bosona seeni. Yaa dhufee. Na deeggari amma kaa. Kiyaa. Callisuu burqaa. Akkamii jirta maatii laayivin kee poozii ta'eeti bilbila tuuste bilbila manatti fakkaate. Ammoo. Jira baga nagaan eegdee akkam jirta? Jirra wallaahi. Nama guddaa natti fakkaate iyyuu nama guddaa miti moo? Guddinni maalidhaan lagammataa nama laata? Okay, namoonni mee callisuu burqaa beeytan ni jirtanii jechuun kan dura waan xiqqishoo kana dura marii ta'u jechuun waa'ee Oromoo irratti illee dubbatu ture achiin jidduutti hin badee ilmi namaa jireenya mataa isaa qabaa biizii namni ta'e hin bada. Amma immoo dhufee jira namoonni hedduun fuulaanis anillee ta'u fuulaan hin beeku. Sagalmaan beeyna hundi keenya hin beeytan mee warri beeytanii jiraatan lakkoomsa tokko tokko arra viidiyoodhaan boo qabdaa. Jannee jirra ka. Nama rakkoo maal baatuman ture ani viidiyoo samuunas babbaatuman ture jalqaba sinuman baa. Dhugaa dubbachuu baasii harki hin beeku. Aara laash akkana dubbiin viidiyoo baate. Nama riibaa ka'e kaa. By the way, Abraham Nanjedani dhaladhee kanan guddadhee godina Salaalee amma hookiin godina addaa naannoo Finfinnee magaala Caancoo jedhamtan dhaladhee guddadhee haati xiyyaadhee Zuuree Dachaasaa jedhamtee dhalootaan naannoo Eekoo Dagaa achuma Caancootti dhaladhee guddattee magaala Caancoo akka kiyyatu hundeessee abbaan kiyya Wallootti dhalatee Hawaasa jedhamaa karaa haadhaatiin Abarree Afraasaa jedhamti. Kanan fakkaataa qabsoo keessa yookiin immoo akka siyaasa Oromoo hooxiqqaate waggaa 7 waggaa 8 tureera. Suuraawwan feesbuuka kiyya laaluunis ni danda'ama. Callisuu jechuun ana mee birriba waan ka'eef kaanoo of kalchaan jedhu. Okay. Ani si bareen jira. Uummanni as jiru hundinuu si baree jira. Follow godhaa jajjabeessaa. Nama jabaadha dhugaa dubbachuudhaafi. Nama jajjabaa gisee harkitan jajjabeessaan isiniin jira. Abduu siinilleen dhufe. Yaa ta'u. Ingaa cufumoo haa ta'u. Maaliif cuftaa? Haa ta'u. Doktor Abduu baga nagaan dhufte. Doktor Arkitii. Warra screen record gootan daddafaa godhadha odoon hin dhufin. Dimsa illee sagaleen kun jiru. Burqaan fuula kana qabatee akkamitti dhokatee na dhiba bar gurbaa shabaabaa ajaa'ibaa kana aadaa bare.
Bulgumee qata sirra bahee nu rakkisaa oolaame ati qashtiin kun dhokachuu man qabdu malee bar. Allah alee. Galatoomii Dooktar Abdusee galatoomii Dinjaa. Baga nagayaan dhuftee dhugaatii hin jedha nama baay'ee dinqisiifadhu nama waan dubbatu beekumsaan dubbatu hedduu akkas dinqisiifadhu atillee ni beekta jabaadhu siin jedha. Ammas jirta as biratti illee ana akka nama akka Oromoo tokkotti baddee jirta waa'ee Oromoo irraa akkuma duraanitti silaa sasseentee akkuma ayyaanaan faan mana yoonii bikuma hundatti waan Oromoo irratti silaa nuuf argamtee nuti tola. Maqaan Oromoo ka'eetti hundi jira garuu bakka hin jiruu fi haalli keessa jiru xinnoo waan ulfaataa ta'ee fi dabalataan kaasu gurraachuma tokkoroni dachii bulle wannoo kan a'uuzu bila inzil jedheen irratti gachufadhe. Wannoodha Kongoorraa sitti ergan Kongoorraa. Kurishira diinatti jedhee irratti gachufadhe. Rabbi haa eegu yaa waan biraa waan jedhu qaba. Yaa bareedaa biyya kayyaara kuulaa. Akkam jirta garuu ati ayyaan kee siin jira galata rabbi anka jedhu beeyta hirribni na dida yoo akkana sin arginu sagalee kee kana dhageen hirriba rafu nyaata irraa maal fa nyaattu jaalattamee atamamee qursii ogomaaf sii godhee sitti tola misaa maal sii dalagee sitti tola hiraatii ogomaaf sii dalagee sitti tola gaafa rabbi waan nu garsiisa. Keessa naasuuf na dhiichi namni nu jalaa barataa dubbii tana dhugaa rabbi Maamadu sammalee nyaatu waan ani godhitiin jedhe san godhee nyaateetti niini riba malee bulu. Baay'isawwee manni kennaa akka bishaan gubbaa ta'u abdiin qaba. Bishaan keessallee haa ta'u jettu maafi mushkila. Qurxummii waliin galuun wayyaa Yusuf Jamil ani kan nageenya kan keenyaaf jecha qurxummii waliin gallaa ilma namaa dhiibnee qurxummii waliin galla. Rakkataan tokko sijjeesuuf yaadee makkaan jiraatu keetiif si dhiise naan jedha. Haadha faatee nama akkanaa kan afaan hin qabsiiftu ati. Huddoo harreessa hin jedhin. Obboleessa dhageetti natti fakkaata. Hayyee guys taa'u godha. Kabar onneen isii xiyyiitii siin jala dhugaa rabbi odoo si bira jiraadhe namni tokkichi maqaa siin dha'u. Dhugaa bara akkanattu sodaachifte akkanumattu bar sodaataa jirani dhugaa rabbi sodaataa jiran. Akkanattu ka sodaatan. Leenga dabar mana jala na bulee namichi gurraachi tokko anu nageenya kiyyaan sodaadhe. Bar nama bilbilee na baase deenga dodosi waliin haa ta'u diinni rafee nuun bulu. Maaliif? Maal beekaa ni na sade. Diina dadhabne. Gananaaf argitee? Jaartii namaa matee ulfiitti argame jedhanii bar. Alaa kamollaa ta'in akkanuma way qabataniini. Maal beeka wallaa. Maqaan nu nyaate rabbi maqaa isaa haa nyaatu xiqqaatan kun. Andiirtummaan abbiitu yooma jedhee bar yooma jaartii namaatiin jettuu tajaraatiin hin jettuu maal hin jettuu. Dhiirtummaan absiitu yooma argite fiiguu kana dhiifti jedhaa bar. Du'aa dhiiftu osoo argite hin dhiiftu sariin du'a osoo argite hin dhiiftu. Reeruma duute illee osoo argite hin dhiiftu. Reeruma duute osoo argite illee hin dhiiftu. Habiibti miidha keessaa bayee abshir si namni isin tokko. Adafate chau namni geemii nu tabsiisu hin jiru. Haasaa takka caffee gaggarafee bawweedha.
Baararra jirra beeki. Yoo sammalee miirri namaan dhufu mataa gaggaragalchi. Akkana gargaarsa. Sida wala video calling sida wala achi ama baararra jirra. Kanas mataa gaggaragalchi mataa gaggaragalchi malee namni illee baay'atu haasofni illee namaan dhufu. Endufa. Ciao, yeroo biraa sawda. Ciao. Okay, ishi fikiresh. Jaarsa keessanii waliin yeroo gaarii akkana dabarsaa kun akka kiyya kanatti warra. Ati jechuun bar karaa ajajju, karaa agarsiiftu, daandii agarsiiftu. Dura deemee daandii tolchaa yaa goota koo. Dura deemee daandii tolchaa yaa goota koo jedhan. Daa'ima laal argitan ergamuun ergine erge jechuudha bar. Waan na jaallatoo ta'e waan isaan jedhe kanaan ni fayyadama. Mataa gaggaragalchi itti na waami jedhe. Mana o'aa jira hatti mana o'aara. Gizee hamba biraa qorraa haadha faatee biraa hoo'a. Maali jedhe bar dhiiga kiyya hoo'amu.